Baga nagaan gara kana namaan himanii sagantaatti dhugaa addunyaa dhokfaman gadi fageenyaan qoratuu dhuftan. Ergamni keenya odeeffannoo fi dhugaa miidiyaaleen mootummoonni fi gaazexeessitoonni gaddeessan ifa baasuudha. Addunyaan waraana guddaa biroo keessa ni seentii laata? Har'a sagantaan kana namaan himanii miidiyaa himii gaaffii isa jabaa kanaaf deebii kennuuf qorannoo fi xiinxala gadi fagoo godhee dhufeera. Utuma kanaanis boqonnaawwan 5tti qooduun yeroo gabaabduu kana keessatti dhugaa ormi biraa namaan himne soneeffateera. Gaaffiiwwan akka waraanni addunyaa biroon ni jiraataa laata? Walitti bu'iinsi sadarkaa addunyaatti akkamiin eegaluu mala? Yoo eegale dhumni isaa akkam ta'a? Balaa kana hambisuuf maal gochuu qabnaa fi ibsa waliigalaa bifa salphaa ta'een qopheesseera. Nu waliin tura. Waraanni addunyaa biroon ni jiraataa laata? Yeroo ammaa kanatti waraanni addunyaa biraa dhiyaachuu ragaan qabatamaa jiraachuu baatus falmiin humnoota gurguddoo addunyaa gidduu haalaan ol ka'uu irratti waan argamuuf hayyoonni hundi waraanni addunyaa biroon eegaluu akka malu shakku. Keessattuu sababoota armaan gadii akka walfalmii Ameerikaa fi Chaayinaa, muddama Raashiyaa fi neetoo Yuukireen keessatti, tasgabbii dhabiinsa baha giddu galeessaa, muddama galaana diimaa fi gaanfa Afrikaa, akkasumas haaromsa meeshaa niwukilaraa biyyoonni gurguddoon gochaa jiran shakkii isaanii daran guddiseera. Muddamoonni kunneen balaan isaan fidanii fi ittiin deeman waraanni addunyaa biroon hafa akka hin qabne mul'isu. Ta'us garuu walitti hidhaminsi addunyaa har'aa kallattiin waraana addunyaa banuuf hin mijachiisu abdiin jedhu hayyoota hunda keessatti argama. Walitti bu'iinsi sadarkaa addunyaatti akkamiin eegaluu mala? Ogeeyyiin yeroo baay'ee godinaalee armaan gadii sadan walitti bu'iinsa eegalchiisan ta'uu dubbatu. Tokkoffaan urree Taayiwaanii. Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti waldura dhaabbannaan haalaan guddaa ta'ee fi gara wal waraansa guddaatti guddachuu malu akka jiru fi ifa galaati. Lammaffaa Awurooppaa bahaa. Waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti deemu gara daangaa biyyoota neetootti babal'atee wal waraansa guddaa addunyaa uumuu mala sodaan jettus ni jirti. Sadaffaa giddugala bahaa yookaan galaana diimaati. Walitti bu'iinsi Iraanii fi Israa'el yookaan haleellaan daandiiwwan daldala galaana irratti godhamu guddatee qooda fudhattoota heddummeeffatee gara wal waraansa guddaatti carraa guddachuu qaba. Dhumni isaa maal ta'uu mala? Osoo waraanni addunyaa sadaffaan ka'ee addunyaan keenya har'aa akka armaan gadii fakkaattee argamti. Tokkoffaa dhumaatii guddaa garuu yeroo gabaabaaf sababa lola saayibariin xiinxalnamtolchee yookaan artificial intelligensii fi misaa'eloota guddoo fageenya dheeraa fuulla'aniin. Lammaffaa kufaatii dinagdee ardilee hedduu. Sadaffaa qa'iinsa hawaasaa bal'inaan. Arfaffaa jeequminsa nyaataa fi anniisaa akka addunyaatti keessummeessiti.
Humnoonni meeshaa niwukilaraa hidhatan kallattiin walitti dhukaasuu baatan illee carraan lolli niwukilaraa jiraachuu bal'aadha. Ilmi namaa waan kana hambisuuf maal gochuu qaba? Mootummoonni adda dureen tokkoffaa daandii dippiloomaasii babal'isuu, lammaffaa giddugala odeeffannoo humnoota waraanaa cimsuu fi uumuu, sadaffaa dhaabbilee idil addunyaa jabeessuu, arfaffaa hirkattummaa bakkoota waldhabbiin mul'atu akka anniisaa fi daandii galaanaa irratti qaban xiqqeessuu fi filannoo heddummeessuu yoo ta'u, lammiileen addunyaa ammoo tokkoffaa odeeffannoowwan kijibaa loluu, lammaffaa aktivistummaa warra waraanaa jabeessuu, sadaffaa hooggantoota dippiloomaasii irratti xiyyeeffatan deeggaruu fi arfaffaa wal odeeffannoo fi hariiroo aada addummaa jabeessuu fa'i. Dhaamsi waliigalaa. Nageenya addunyaa keenyaa hawwii fi fedhiin osoo hin taane gochaan mirkanaa'e. Addunyaan keenya wal waraansa osoo hin taane wal hubannaa fi walii yaaduu barbaaddi. Nuti qopheessitoonni sagantaa kana namaan himanii miidiyaa himiin dhiyaatu kutaa tokkoffaa akkasiin isinii dhiyeessinee nagaaf dhaabbadhaa jennee dhaammachuun hanga sagantaa biroon wal arginutti nagaa Waaqaa keessa nuu tura.